Nageenyi karaa waaqaa isiniif haa dhiyaatu. Hordoftoota chaanal kiyya akkam jirtu naga keessan jirtu anna guman jira rabbiin galan haa ga'u. Har'as kan isinii dhiyaachuu danda'eef haannaadhaan isin wal barsiisuun dhufe ishinis haannaa jedhamti obboleettitiyya. Kanaafiyyuu wal baradhaa isiniin jedha. Guyyaa har'aa jalqabne viidiyoo adda addaa waliin hojjechuu ni dandeenya. Biinuu deema taasifna. Viidiyoo adda addaa waliin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Akka tasaa karaatti dhufne maaliif viidiyoo hojjenne jedhee jechuudha. Amaraachi wanni adda addaa waliin dubbanne jechuudha. Kana wajjin kanaaf ishitti ni daba maqaa keebsadha. Firshii galatoomii geexii akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Nurratti nagaa fayyaan guddaan ta'eera. Waaqayyo galantaa ga'u. Obboleettiin tiyyallee biyya alaatiin adeemteerti. Amma biyya keenya Itoophiyaa keessatti bashannanaarra. Akkuma argitanitti biyyattiin teenya bareedduudha. Isinillee akka daftanii dhuftanii isin waamna kabajaan. Maqaan kiyya Hannaa jedhama. Obboleettii geexiiti. Hundaafuu galatoomaa waan barattaniif. Isinin jedha obboleewwan baay'een qabamooyi akka takkaan isin barsiisa yookiin guyyaa tokko mana keessatti isinin barsiisa. Har'a tokkoffaa Hannaadhaan wal barattanii jechuudha. Guyyaa biraamoo Programii godhee yaame yaani xiqqoo obboleewwan tiyya lamatu na bira jira. Sadii ammas walitti dabalanne viidiyoo bashannansiisaa barumsa adda addaa qabu isiniif qopheessa jedheetan abdii qaba. Pirankii, diraamaa akkasuma mooyyuu walaloo giximii ምናምን እሷ ደግሞ አማርኛ ትችላለች አይደል? አዎ አማርኛ በጣም ብዙ ግጥሞች አሉን፣ ጨዋታዎች አሉን። በነገራችን ላይ ጨዋታና ቀልድ ብቻ እናበዛም። ካነበብናቸው ካየናቸው ከህይወታችን አጋጣሚዎችም እናካፍላችኋለን። እናመሰግናለን። ደህና ሁኑ። ቻው። እሺ አመራቺ አፋላችንዩ እስኒሽ ቆጴስዳፍ ሻከል ድረንጅረ ጀቹዳ ረጎቶ ኮይንቀቡ ባይ tokko namatti tola jechuudha. Kanaafuu kabajaadhaan viidiyoo kiyyamoo like share comment gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Na jajjabeessaa yaada adda addaatiin na bira taa'aa isiniin jedha. Ani kinoo biyya bareedduutti geetti galeen jira. Kana fakkaata. As keessatti biyyi kun biyya keenya Bishoftu jedhama. Anillee micayyoo Bishoftuu ta'een jira. Baay'ee tokko dasna jedhee jira. Qilleensi isaa jennaan namni isaa ni jennaan. Baay'ee tokko dasna jedhee jira. Baay'ee tokko jaaladheen jira. Kana waan ta'eef baay'ee tokko natti toleen jira jechuudha. Isinillee asitti yoo hojii hojjechuu barbaaddan yookiin wanna adda addaa barbaaddan lakkoofsa keenya isiniif hin kenna. Wanna adda addaa asitti wal arguu hin dandeenya. Viidiyoo waliin hojjechuu ni dandeenya. Immoo warri YouTube guddaa qabdan viidiyoo wajjin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Please geexii tubii jedhaata na argaata waliin hojjanna waliin guddanna jechuudha. Kana fakkaata naannoo kiyya mooyyuu kana fakkaata hojii kiyyallee asitti yoo qayyo jedhe kinoo asitti eegaluun hedha wannan eegalullee wajjumaan laalle jechuudha. Kana fakkaata manni baay'ee tokko namatti tola bootoon ani jaaladhu. Wanni hunda isinitti himu malee isinillee barumsa adda addaa narraa argattu jedheen yaada. Keessattuyyuu ijoolleen biyya ormaa hojjettan biyya keessanitti galtanii maal akka hojjettan bira keessan osoo hin balleessin yaani wanni tokkorra oolfattanii wanna bu'aa qabu tokkorra oolfattanii biyya keessatti galtanii wanna bu'aa qabu tokko yoo banattan baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhatoo bira keessan osoo minaamin boyfriend minaamin osoo hin jedhin bira keessan walitti kuusattanii galtanii biyya keessatti wanna gaarii tokko akka banattan abdiin qaba jechuudha. Kana fakkaata. Okay, beeksisa wanni biraa mooyyuu fooqii kana laala wayiifin isiniin jedhee yeroo biraa viidiyoo biraatiin isinitti himaa. Surprise fooqii kana asirratti ilaalaa. Baay'ee tokko bareeda. Isin ja'anitti fi laala asirratti boota beestiidha. Baay'ee tokko bareeda. Wanna barbaadan yoo sitti bantan
maal jedhamaayyuu faayidaa qabeessa taatu isiniin jedha. Waaw magaalaa Bishooftuu sirriitti ilaala. Kana fakkaata wanti hunduyyuu maali carraadha miti? Wanti hunduyyuu carraadha. Carraa gaarii isinii hawwa. Ani carraa gaariin qabu maalidha jedhama? Ani carraa gaariin qaba? Ani carraan kiyya akkana godha, carraan kiyya akkana godha kan jedhu kan ittiin amanu. Yaani? Qophaa'eef carraan si jira. Eddila ተዘጋጁት ነው እንጂ ላወሩ አይደለም። እኔ እድሌ ነው እንደዚህ ያደረገኝ እድሌ ነው የሚባል ነገር ደስ አይለኝም። ማለት አላምንበትም። ምክንያቱም እድል ለተዘጋጁት ነው። አንቺ ወይ አንተ ካልተዘጋጃችሁ በስተቀር እድል ወደ ህይወታችሁ ልትመጣ አትችልም። ምክንያቱም ሁሌም የተዘጋጀ ሰዎች እድል ይከተላቸዋል። ላለው ይጨመርለታል፣ ከሌለው ግን ያለው እንኳን ሳይቀር ይመስልበታል ይላልና ቅዱስ ቃሉ። እድል ለተዘጋጁት ነው። ከተዘጋጃችሁ እድል ከእናንተ ጋር ናት ማለት ነው። በቃ ጨርሻለሁ። እኔ ጨርሻለሁ።